haa ijoollee Oromoo akkam jirta fayyaa keessanii jirtanii bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha viidiyoo kaleessa post godhe irratti yaada keessan naa kennaa isiniin jedhee ture garuu tiyyuu immoo namni viidiyoo sana dhaggeeffatee yaada naaf barreesse hin jiru maaliif akka ta'e beekuu hin dandeenye komentii yeroo barreessitan osoo viidiyoo namaa hin dhaggeeffatin yaada namaa hin dhaggeeffatin komentii namaa barreessitan natti fakkaate nama tokko qofaadha kan naaf barreesse yaada sana kan fakkaatu komentii naa barreesse malee namni yaada kiyya sana dhaggeeffatee komentii naa barreesse hin jiru jechuudha. Kanaafuu namni tokko irra beeka jedhee tanaan sin gaafadhe yaada keessan naaf raadhee ta'e rakkina koo isinii fire isin immoo warra agartanis namni yaada keessan naaf barreessitan hin jirtani maanninyaan fuuldurumaafuu viidiyoo namaa dhaggeeffadha viidiyoo namaa dhaggeeffatanii osoo komentii namaa barreessitanii baay'ee tokko natti toledhe yaada maaliif jennaan namni waan tokko yaada ofii dabarfatee yookaan immoo kan si fayyadu yookaan immoo kan abbaa san fayyadu rakkatee waa tokko dubbachuu danda'a waan san irratti immoo waan qabnu yaada wal gargaaruun akka kootti baay'ee gaarii natti fakkaata kanaafuu viidiyoo namaa dhaggeeffadha zimmettanii komentii barreessuun homaa bu'aan qabachuudha osoo yaada sana hubatini komentii barreessuun ani akka yaada kootti bu'aan qabu okay yaada namaa hubadha way abbaa sun gaafisiin gaafate way rakkateet immoo bakka rakkate sanitti na gargaara isiniin jechuu danda'a kanaaf zimmedhameetuma yaaduma baga dhuftee maali jettee barreessite akka waan dhaggeeffattanii fakkaata malee viidiyoo nama osoo yaada abbaa saniin dhaggeeffatiin maal akka abbaan sun hin jedhe osoo hubatin komentii barreessuun bu'aan qabu an akka kootti anaafis ta'e isiniifis ta'e maaliif maal jedhe laata abbaan sun yookiin maal dabarse maal dubbate gaafa akkanaa sana waan akkanaa dubbate iyyuu jedhee wal yaadachuuf osoo namaan akkana isiniin jedhee rakkinni guddaan narra kan ga'u ta'e jechuudha. Isinii galee akkana kana isiniin jedhee odoo rakkinni guddaan kan narra ga'u ta'e maaloo gaafa akkana jettee turte iyyuu yookaan immoo yoo baddee yaana sirraa badee maal taatee badde gaafa akkanaa sana akkana nuun jettee ergasii dhageenyees hin beennu agarrees hin beennu jettanii wal barbaaduun wal yaadachuun wal quba qabaachuudhaaf illee faayidaa qaba natti fakkaate kanaaf rakkinas ta'e gaaris ta'e gammachuus ta'e gaddas ta'e viidiyoo walii dhaggeeffadha dhaamsa walii dhaggeeffadhaa ta'u komentii walii barreessaa fuuldurumaafuu isiniin jedha kanaafuu bu'aan qabu okay namni waa dhaggeeffatee zimmechuun an akka kootti bu'aan qabu yoo dhageechanitti zimmettan ta'e bareedaa miti ani immoo yaada kiyya kana kan isin ibsadhe namni yaadan akkana odoo gootee bareeda ta'a yookaan immoo akkas odoo gootee bareeda ta'a jedhee namni yaada wal gargaaruuf isinitti himee malee waan akkana keessa ofii kana himachuulee wanni ittiin qabu beektanii kanaafuu waa himachuun waan ofii keessa ofii baasanii himachuu kanatti illee dantaan qabu garuu oggaana yaanni nama jalaa bittinnaa immoo namni yaada yoo wal jijjiira yaanni namaa sun bakka tokkotti namaaf sassaabama kan jedhuun isinitti gadi fuudhee kanaaf fuuldurumaafuu anaafis ta'e nama biraafis ta'e viidiyoo walii dhaamsa walii dhaggeeffadhaatoo dhaamsa sanirraan komentii walii barreessaa malee zimmettanii komentii walii barreessuun bu'aan qabu har'as ta'e borus ta'e yaada abbaa sanii dhaggeeffattee yaadni sun akkana ta'uu qabu hoggaa'ette yaada sanirraan komentii barreessitaa malee osoo homaa tokko hin dhageeyin osoo homaa tokko hin argin dubbachuun bu'aan qabu okay waan akkanaatirraa fuuldurumaafuu of eegeen siniin jedhaa anis rabbii wajjin waan rabbii naaf qoodeef guyyaa rabbi naaf qoodee mara hin mijata waan ta'eef waan akkanatti baay'eetti na dhiphisullee miti garuu
waa hunduu guyyaa isaa eeggata. Kanaaf warri dhaggeeffataniitiif sinaaf barreessitan galatooma isiniin jedha. Warri immoo yaada namaa hin dhaggeeffatin simmettanii koomentii barreessitanii fuuldurumaaf irraa of eegaa isiniin jedha. Sumaanii galatooma bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. Kanuma isinitti muufananii viidiyoo tana waraabe. Kanaaf amma ala taa'een jira. Alatti viidiyoo waraabee jira, mana keessa hin jiru. Naaf galatooma isinitti dukkanaa'uus danda'a, viidiyoonis xiraatii dhabuu danda'a. Garuu waa hundaafuu yaada namaa, yaada walii hubachuun dirqama ta'a akka yaada kootti natti fakkaata. Yoon dogongore dhiifaman isiniin jedha. Naaf galatooma, turtii gaarii. Bakka jirtanitti Rabbiin nagaa isiniif haa baa'isu.